take meaningful steps to enter into talks without precondition. President Biden's executive order empowers the State Department and Treasury to be able to sanction those seen in the future. Horeen dhimmala Seneetii Ameerikaa wixne seera S-31 jedhamtu mootummaa Itoophiyaatiif Eertiraa dabarre immoo qooda fudhattoota waraana Tigraay fayyuu haleeluu dandeessu jedhan ragaasisuun dhaga'ama. Raawwii dhukaasa dhaabuu dhiyootan taasifamtirra sirni bilchiginnaatiif humnooti TPLF walimachuu jiru oduuteen taroobi bittootee 30 barkum 2022 keeyyanne jirra. Jiddu galeessa Oromiyaa godin Shawaa Lixaana cobiirra namooti lama kibba Oromiyaa Gujii Lixaana Bulee Horaatiin immoo namooti kurna afaan qaban mootummaan ijjeefamuu jiraattoti Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maane kan qofallee miti. Waraan bilisummaa Oromoo adamsuuf aana fantaallerra garaana booseetti bobbaa katur milishaan Oromiyaa humnoota maaraatiin dhumatee jedhan abarraa birruutti santeema. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti humnaara leenjisiise eebbisiisu yoo beeksisu. Oromiyaa lixi biiftuu dheed laalloo assaabii dargaggooti nagaa sadi qaamolee mootummaatiin dhumuu dubbatama. Manneen hidha Saawudii Arabiyaa keessatti warra rakkachaa ture keessa gariin nagaan biyya galaniin oduu gurdansaatii ye'uun ingidaatti santeema. Oduu biyya laatiin immoo waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen dubbanna. Puutiiniif Zeleniskiin dhukaasa dhaabuuf Taarkii Ankaaraan marii harka qabaachuu Aljaziiraan qubqabaa jedha. Namootaan 23 caalanii lubbuu dhaabe. Manneen keef hedduun furaan furundodhaatanii jiru. Baqattootii miiliyoon 10 caaluu dubbatama. Dhaloota waraana Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa 35 ilaalchisuun gabaas bal'aa qopheessine jirra. Aanaa fi ye'uun ingidaa oduu qopheessuun abarraan birruutiif gareen teeknika isan timurra waligaalle nuuf dhiyaadhaa jenna. bakkeewwan garaagaraa teessanii tooftaawwan garaagaraa isiniif danda'amuun daawwarni hordoftan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu sanitti hima. Wixineen seeraa S-3199 koree dhimma alaa Seneetii Ameerikaatiin irra ga'e. Koreen dhimma alaa Seneetii Ameerikaa wixinee seeraa S-3199 jedhamu kan mootummoota Itoophiyaa fi Eertiraa darbees qooda fudhattoota waraana Tigraay irratti qoqqobbii jabaa kaa'uuf dandeessuu raggaasisee jira. Wixineen seeraa Senator Robert Menendezin qophaa'ee mana marichaaf dhiyaate kun akka hin raggaaneef dhiibbaan garaagaraa gama mootummaa Itoophiyaa fi dallaalota isaatiin taasifamaa turuus hin milkoofne. Wixineen koree dhimma alaa Seneetii Ameerikaa irra ga'e kun mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate mallattoo pireezidaant Joo Baayideniin seera ta'ee hojiirra oola. Wixineen qophaa'e kun Itoophiyaatti nagaa fi dimookiraasiin akka jiraatuuf isaan wal waraansa biyyattii ammeessan bifa garaagaraatiin deeggaran ulaa gargaarsa namoomaa danqanii fi yakka waraanaa raawwatan irratti qoqqobbiiwwan garaagaraa akka kaa'aman yakkoota raawwatamaniif gaafatamummaan akka jiraatu kan jedhudha. Deeggarsa gama nageenyaan mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa Ameerikaa irraa argatan kan daangessu isaan wal waraansa keessatti qooda fudhatanii fi bifa garaagaraatiin deeggaraa turan kan qoqqobu yakkoota raawwatamaniif gaafatamni akka jiraatu kan dhiibbaa uumuu fi gama dinagdeetiinis dhiibbaa jabaa ka hordofsiisu ta'uun beekamee jira. Seera ta'ee hojiirra oolaan dhiibbaan inni mootummaa Itoophiyaa fi qondaalota isaa akkasumas michoota isaa kan akka mootummaa Eertiraa fi qooda fudhattoota wal waraansa biyyattii irratti qabaatu salphaa hin ta'u jedhamee jira. Godina Wallagga Lixaa Laaloo Assaabii ganda Tosiyoo Molee keessatti dargaggoota nagaa sadii qaamolee nageenya mootummaa ajjeesuu odeeffannee jirra. Bitootessa 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama keessaa toora sa'aatii 5tti poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan sagatta'insa gaggeessina jechuun gara gandichaa erga seenanii booda dargaggoota nagaa 4 mana jireenyaa isaanii keessaa qabuun iddoo waldaa biqiltuu jedhamutti geessanii rasaasa rashanuu ibsan jiraattonni yuun ingidaa gabaasa bal'aa qabu.
Godina Wallagga Lixaa Laaloo Assaabii ganda Toosiyoo Mulee jedhamtu keessatti dargaggooti sadii qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamu jiraattonni OMN itti himan. Bitootessa 18 bara 2014 ganama keessaa toora sa'a 5tti poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan sakatta'insa geggeessina jechuun gara gandichaatti seenuu himuu maddeen odeeffannoo naannoo. Qaamni maqaa sakatta'insatiin gara gandichaa seene kun dargaggoota afur Boggaalee Amanaa, Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa fi Tolosaa Miratee jedhaman bakka isaan ta'anii qabanii fudhatanii deemuun dararaa hamaa erga irratti raawwataniin booda iddoo waldaa biqiltuu jedhamtutti geessuun rashanuu ibsaniiru. Dargaggoota kanneen keessaa sadii battaluma wayitaa lubbuun darban Tolosaa Miratee lubbuun ooluuf danda'eera. Guyyaa kaleessaa naannaa sa'aatii 5 keessadha kan taateen kun ta'e taatee sana bakka sanatti wanti argame immoo waan ulfaataa fi naasuu guddaa namatti dhageessisuudha. Godina Wallagga Lixaa Laaloo Assaabii ganda Toosiyoo Mulee bakka waldaa biqiltuu jedhamuttidha. Dargaggoo Boggaalee Amanaa, Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa jiraattotuma ganda Toosiyoo Mulee sanaati. Dargaggoon kun hawaasa keessa jiraatan keessatti dargaggoo amala qabeeyyii fi hawaasa bukkeetti illee jaalatamummaa guddaa qabanidha. Iddoo isaanii taa'aa jiranitti dhufaniitu waraanni sakatta'insa geggeessina jechuudhaan irra ba'aniitu iddoo sanatti edda fuudhanii deemanii dararama guddaarraan ga'anii reebicha hamaa irratti geessisanii deebi'aniiti. Achi keessa namoota sadii iddoo tokkotti Boggaalee Amanaa fi Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa iddooma tokkotti rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii. Dargaggoo Tolosaa Miratee kan jedhamu immoo saggoo isaarraadha kan inni dhahame. Inni yeroo sanatti du'eera jedhanii dhiisanii deeman, inni fayyaa isaatiin du'eera. Reeffi isaanii kan argame sa'aatii 7 walakkaadha. Dhukaasni garuu sa'aatii 5ttidha kan irra ga'e. Eebbisiiti namoonni otuma barbaadanii reeffa ijoollee kanaa bakkeetti arganii. Dargaggoonni ajjeefaman kunniin hidhati isaan qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin qaban akka hin jirre dubbatu namnichi dhiheenyaan beekan kan OMN dubbise. Namoonni lama barattoota ta'uu, tokko ammoo nama hojii humnaatiin maatii isaa jiraachisu ta'uu himan. Gochi shororkeessummaa akkasii waraana qaama aangoo irra jiruun bobbaafamuun irra deddeebiin hawaasa naannichaa mudataa jiraachuus ibsaniiru. Dargaggoon kun sababuma dargaggoo ta'anii ilma Oromoo ta'an irraan kan hafe qaamota hidhatan illee miti, akkasumallee qaamota hidhatanii achi keessa deddeebi'aa jiran illee kan dhiyaatan jechuun hawaasa keessa qaamni hidhate jiraachuu mala. Garuu dargaggoon kun keessattiyyuu Maammoo Guddataan hidhamee ture, waggaa tokko hidhameeti kan inni reefuu hidhaarraa ba'ee hawaasa keessatti deebi'ee jiraachaa jiru. Taarikuu Waaqshumaan magaalaa Finfinneedhaa warshaa galee osoo hojjetaa jiru dhukkubsatee gara manaatti galee yaalee osoo jirudha. Waraanni faasistiin biyya kana keessa deddeebi'aa jiru. Yeroodhaa gara yerootti mana uummataa dhiiga dargaggoo dhangalaasaa jiru. Akkasumatti ajjechaa irratti kan raawwatudha malee homaa tokko keessaa illee harka kan hin qabnedha dargaggoon kun jechuudha. Aanicha keessatti sochiin qaama qabsoo hidhannootti jiru jiraatus haleellaan hidhattoota mootummaa yeroo mara uummata nagaa kan giddu gala godhatedha jedhu jiraattonni aanichaa. Mootummaan Biltsiginnaa oopereeshinii farra riphee lolaa jechuun waraana bilisummaa Oromoon balleessa jedhee gara godinaalee lixa giddu galaa fi kibba Oromiyaatti humna waraanaa guddaa bobbaasaa jiraachuu ragaaleen sanadaa fi odeeffannoon OMN qaamolee garaagaraarraa argataa jiru ni mirkaneessu. Iddoowwan sochiin waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessatti mul'atu jechuun aanaalee oopereeshiniin kun keessatti geggeeffamu keessaa bakki gochi sukkaneessaan kun itti raawwatame aanaan Laaloo Assaabii tokko ta'uu eera sananni OMN qaqqabe. Oopereeshiniin bifa haaraan waraanni mootummaatti jiru kun karoora duguuggaa sanyii uummata naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromootti mul'atu jiraatu duguuguuf kan qophaa'edha jechuun qaamoleen garaagaraa akka yaaddootti ibsaa jiru. Yeroo ammaa immoo haalli kun qabatamaan mul'ataa jiraachuuf taateewwan aanaa Laaloo Assaabii dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraatti uummata nagaa mudataa jiran agarsiiftuudha. Humnooti naannoon Amaaraa bobbaasee aanaa Fantaalleetti milishaawwan Oromiyaa hedduu akka fixan odeessi OMN aanaa Fantaallee irraa arganne ni mul'isa. Haleellaa konkolaattota irratti humnoonni kunneen bananiin hanga oduun kun qindaa'etti milishaawwan Oromiyaa 27 kan dhuman yoo ta'u 15 ol madaa'anii jiran. Humnoonni Amaaraa hidhannoo salphaa hanga guddaatti humna milishaa Oromiyaa kanarraa saamuu odeeffannee jirra. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Bitootessa 29 bara 2022 guyyaa kaleessaa lola cimaatu aanaa Fantaallee keessatti ta'e taateen kaleessaa lafa Karrayyuu Qorkee jedhamtu irratti raawwatame akkana. Bakki lolli itti gaggeeffamaa ture kaampii xiqqoo Qorkee jedhamtu kan Mataaraa irraa fageenya xiqqaa irratti argamtu walakkaa Olanciitii fi Mataaraa jirtu irratti
Kaampiin tun lafa horsiisee bultoonni karrayyuu irra jiraataa turan kan yeroo ammaa uummata Argobbaa jedhamuun qabamtee jirtudha. Kaampiin tun daandii guddaa Finfinnee Jibuutii irratti argamti. Kanaafuu lolli kaampii tana keessatti taasifamu kamuu imala geejjibaa Finfinnee Jibuutii hundaanii danqa. Kaleessas waanuma kanatu ta'e. Sa'aatii dhukaasii eegalee kaasee haga lafti bariitutti daandiin kun qorkee irratti danqamee ture. Kaleessa milishaawwan Oromiyaa aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Booset lafa Heexoo jedhamtutti bobbaafaman. Lafti Heexoo jedhamtu shaneedhaan waan qabamteef jechuun. Ajajaa milishaa nama Shaambal jedhamuun kan durfaman milishaawwan aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Booset bobbaafaman. Hoggaa milishaan Oromiyaa kaampii qorkee tana keessa qaxxaamuru humni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa lafa qorkee tana dhuunfate ilaalaa ture. Nagumaan dabarse. Gareen milishaa Oromiyaa garuu aanaa Booset dhaqee shanee jedhanis dhabee ofirra gargaluun gara Mataaraatti gad deebi'e. Isaanii lafa qorkee kana ga'u humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa duraan lafa qabatanii turan dhukaasa irratti banan. Humni milishaa Oromiyaa paatroolii lamaa fi Ayisuuzuu tokko ambulaansii tokkoon dabalamee deeme kurna hedduun lakkaamu ni dhume. Daandiin guddichi Finfinnee Jibuutis ni cufame. Reef milishaawwan dhumanii ganama har'aati raayyaa ittisa biyyaatiin kan kaafamee jedhamee jira. Haga sa'aatii odeessa kana qindeessinetti reef milishaawwan Oromiyaa ka buufata fayyaa Mataaraa seene 27 caalee jira. Madoon 15 oli. Madoowwan sasalphaan achumatti yaalamaa ka jiran yoo ta'u, madoowwan humna buufata fayyaatii ol ta'an gara hospitaala Ciroo riifar godhamanii jiru. Ammas namni reef isaa hin argamin baay'eetu jira jedhamaa jira. Reef namoota argamanii waraqaan eenyummaa isaanii ilaalamee gara maatii ergamaa jira. Paatrooliiwwan milishaa fi lama Ayisuuziin tokkoo fi ambulaansiin tokko humnoota finxaaleeyyii kanneeniin booji'amee jira. Milishaawwan dhumanirraa qawween guutumatti hiikamee jira. Bireeniiwwan sadii hiikamanii jiru. Humnoota dhukaasa banan kanaan. Sa'aatii odeessa kana qindeessinetti daandiin Finfinnee Jibuutii banamee jira. Garuu qorkee irraa eegalee arroolee guututti haga qoraan gogoo gahutti lafa karrayyuu irratti humnooti Amaaraa Ayisuuziidhaan buufamaa jiru jedhamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti humna haaraa leenjisee eebbisuun bobbiif qopheessuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Walloo keessa socho'u ajjechaa jumlaa Shawaroobititti dhalattoota Oromoo 10 wal'aansaaf deeman ambulaansii keessaa buusuun irratti raawwatame bu'uura godhachuun bifa haarawaan kan of ijaare ta'uu mul'isa. Ibsi qunnamtii hawaasaa waraana bilisummaa Oromoo. Haleellaa eenyummaa giddugala godhatee garee finxaaleeyyii Amaaraa seeraan alaa of ijaaree hidhatee socho'uu fi humnoota naannoo Amaaraatiin Oromoo Walloo irratti raawwatamu ammasin dhaabbanne. Haleellaa sababa eenyummaa isaatiin uummaticharraa ga'u kanaaf gocha duguuggaa sanyii waraanni Abiy Ahmed uummaticharratti raawwatu ga'umsaan qolachuuf humna kana itti fufiinsaan ijaaruun barbaachisaadha jedha ibsi kun. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan biroottis humna haaraa leenjisee eebbisiisuu itti fufeetti jira. Godina Shawaa Lixaanaa Cobiitti humnoonni mootummaa namoota nagaa lama ajjeesan. Obbolaan lamaan aanaa Cobii magaalaa Cobii keessatti guyyaa lama dura waraana mootummaatiin dhumanii Dhaabaa Baalchaa fi Biraanuu Baalchaa jedhamu. Umriin 26-28 ta'uu jedhu maanguddoonni achirraa dubbifne. Dargaggoota abbaan irra hin jirree fi harka qalleeyyii jireenya ofii mo'achuuf xaarratanii bulanii jedhu maanguddoon aanaa Cobiirraa yaada nuu kennan waa'ee dargaggoota obbolaa lamaanii. Badii tokko malee kaleessa malee dheengadda galgala sa'aatii 12 booda waraanni mootummaa mana jiraatan keessaa baasuun erga reebee booda halkan sa'aatii 3tti bakka tokkotti rashanee jedhu maanguddoon aanaa Cobiirraa dubbisne yaadi isaanii kunooti. Magaaluma Cobii duwwaa tokko keessatti waraanni mootummaa yookaas immoo biltiginnaa kun ijoollee abbaa tokkoo jechuudha. Rasaasaan bakka tokkotti sittee argamee ture. Kaleessa malee dheengadda jechuudha. Abbaalleen qabanii ijoolleen kun nama irratti qallee harka qalleeyyii jechuudha. Ijoollee hiyyeessaati. Dhaabaa Baalchaa jedhama. Inni tokko immoo Biraanuu Baalchaati. Ijoolleen kun naannoo isaa itti argaman Masarata jedhama. Bakka kanatti qabanii muddama naannoo addaa yookaas immoo Masarata jedhamu kana. Ijoollee kana fuudhanii mana yaalaatti naqanii tumanii uleedhaan ajjeesanii yaasanii immoo rasaasaan bakka tokkotti fixanii ajjeesanii isaaniif illee akka hin kaane boodatti godhanii biraa deeman. Ijoolleen kun ijoolluma qotee bulaa manuma isaaniitti dhaqanii mana isaaniitti nammanii manuma isaaniitti fuudhanii reeffallee akka hin kaafne dhorkanii uummatumtiyyuu isuutti shororkaa'ee reeffa jedha sanaa osoo hin kaasiin ture kaleessa harasaa boodaa akka ka'u ta'e reeffi sun achii kaasanii. Magaalli sun yookaas immoo akkuma gandaa kamittuu aanaan suni sodaa nageenyaa irraan kan ka'e akka malee ture. Dhibba darbees immoo gaafa guyyaa 14 jechuudha miti immoo juma 7 2014 kana naannoo addaa ganda lakkuu jedhamu san keessatti illee mana barumsaatti ijoollee barumsaaf namni ta'e
Nama keessaa naannoo sa'aatii afurii jechuudha. Nama sharrataataan bakka tokkotti rukutanii turanii. Haalli nageenya aanaa kanaa akka malee ulfaataa sodaa fi yaaddoo hamaa keessa uummanni illee mana jiraachuu qabeenya isaarrallee jiraachuu uummanni keenya dhabee baay'ee sodaa fi yaaddoo balaa hamaa jabaa keessa jira. Odeessa walfakkaatuun godina Gujii lixaanaa Bulee Horaa ganda gaadduu jabaa sireetti jedhamu keessatti haleellaa humnoonni mootummaa uummata nagaa irratti banan jedhanii namooti nagaa 10 yoo ajjeefaman 5 kan caalan immoo akka jabaa miidhamu jiraattonni OMN itti himan. Haleellaan kun raawwatamuun duratti waraana guddaatu waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa ture ka jedhan jiraattonni qaamoleen mootummaa haleellaa irratti godhameen dallalanii uummata nagaa duguuganii jedhu Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira. lolo waraan bilisummaa Oromoo waliin godhuu jirtuun dhiibba jaba keessummeessitu loltooti biltsiginnaa uumat qulqullu keessa namoota 10 ol ijjeesuun 5 immoo akka jaba miidhuu jiraattoti bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maane taateen kun godin Gujii lixaana Bulee Horaa gand gaddu jaba sireettaat jedhan jiraattoti sabab nageenyaatiif maqaan isaanii akka dhaamuun qabnu nu gaafatan koone qaamolee mootummaa waraan bilisummaa Oromootii walaatee miidhaan jabaan dhaqqabe jennaan aariin namoota kan galaafattee jedhu namoota tan 10 olitti jeefame 5 immoo madoole ta'u qulqulleeffanne jeerra waraanni bilisummaa Oromoo kun haleella raawwate duuba deebee jennaan aarii suniin dhufte uumat qulqulluu obbaasu si dubbatama dhaddach busee ushoo qilxaa goobana boruu taaddesa irbaa ayyala daakuu diyaa shuxee badhaaso saalii kifloo bilbiloo isaayyaas gammadaatiif xumma jumafaa warri jeefaman kammaleelle duub ab horo busee girma adoola taamara doggeef namooti biroo dhibiin haleella rasaasaaf wantoota qaqqabanii mootummaan irra godhee jedhaniin Gujii keessatti jeefamu deefan gaagam siyaasaa khabar 2019 irra jalqabuun mootummaa biltsiginnaatiif waraan bilisummaa Oromoo jidduu deema jiruun kiib Oromiyaa Booranaaf Gujii keessa qulqulloota hedduutti jeefame baay'ee qeef qabeenyi isaan irra buqqaay horiillee hedduu saamame nam dhugees buuteen isa dhabamte uumati dabarra godhama jiruun jabeesse mootummaa himaata murni biibulchimmoo deeggartoota 5 adamsuu jirraa jedhu manuumata gubuun jimlaan lafisarra buqqisuun ilmi nama battala rasaasaan tumani jeesuuf hidhaanaad malee guutuu Oromiyaa jireenya uummataa azaaba waan jijjiirtu fakkaata duul 5 balleessin jedha hadhiyootan irra dubbacha turreen ammallee horsiise bulaaf qote bulaan nagaa hurnafaan qabkii Oromiyaa Gujii keessa dhumatee jedhan. Raawwii dhukaasa dhaabuutti bana taasifame irratti sirni biltsiginnaa fi humnooti Tigraay waliin mataa jiru. Hojiirra oolmaa murtee gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu gareen lamaan torbee darbe keessa kophaa labsanii turan irratti walimannaan itti fufeetti jira. Sirni biltsiginnaa torbee darbe keessa ibsa baaseen gargaarsa namoomaaf haala mijeessuuf jecha yeroo hin murtoofneef dhukaasa dhaabuu beeksisee ture. Ibsa karaa biltsiginnaa kenname boodas humnooti Tigraay tarkaanfii dhukaasa dhaabuu kana akka fudhatanii fi hojiirra oolmaa isaatiifis waan barbaachisu hundaan akka tumsan beeksisanii turan. Tarkaanfiin qaamota lamaaniin torbee darbe keessa fudhatame kunis gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee hawaasa idil addunyaa hedduu biratti deeggaramee ture. Haa ta'u malee hojiirra oolmaa murtee kanarratti qaamoleen lamaanuu walimannaa adda addaa dhageessaa jiran. Mootummaan Tigraay ibsa irra deddeebiin baaseen maqaa gargaarsa namoomaatiin daldaluu malee haga ammaatti gargaarsi Tigraay qaqqabee hin jiru jechuun biltsiginnaa himataa jira. Ibsi karaa waajjira damee alaa Tigraayin irra deddeebiin bahaa jiru sirni Abiy Ahmed maqaa gargaarsa namoomaa heeyyamame jechuun siyaasa rakasaa hojjetaa jira jechuun biltsiginnaa jabeessee balaaleffataa jira. Sirni biltsiginnaa gama isaatiin gargaarsi namoomaa qophaa'ee jira garuu sababa TPLF karaa cufeef akka barbaadametti uummata beelaa qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun humnoota Tigraay himata. Ta'us gargaarsa namoomaaf guyyaa hundumaa balalliin qilleensaa gara Tigraayitti akka taasifamu heeyyamuu isaa ibsa waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa dhimmicha irratti baay'ee hubachuun ni danda'ama. Gargaarsi lafoo gara Tigraay deemuuf ture garuu sababa humnoonni Tigraay karaa cufaniif konkolaattonni dhaabbata nyaataa addunyaa World Food Program hedduun Affaar keessa dhaabbatanii jiruus jedha ibsi
waajjira koominikeeshinii mootummaa kun humnoonni Tigraay garuu himannaa bilisignaa kana haaluudhaan sirnichi gargaarsa namoomaa daldala siyaasaaf itti fayyadamaa jira jechuun komataa jiru. Yeroo qaamonni adda addaa waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru jaarsummaan hiikuuf yaalaa jiran kanatti murtee dhukaasa dhaabuu tibbanaa irratti wal himannaan qaamota lamaanii kun adeemsa nagaa kan gufachiisuu danda'udha yaaddoon jedhu dabalaa dhufeetu jira. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkachaa turan keessaa warri gara biyyaa deebifaman marsaan dura Itoophiyaa seenanii jiran. Riyaad irraa ganamarraa Finfinnee kan seenan walumatti 498 ta'u. Warri gara biyyaa deebi'an kunneen buufata xiyyaara idil addunyaa booletti qondaalota mootummaa olaanoo kan ministeera dhimma alaa fi dhimma hojjetaa fi hawaasummaa akkasumas qondaalota mootummaa kan birootiin simatamanii jiru. Lammiilee kanneeniif bakki qubsumaa yeroo akka qophaa'e ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Itoophiyaa himee jira. Ministeerri dhimma alaa tana dura Koreen lammiilee Saawudiitti rakkatan biyyatti galchuu fi damdamachiisuu hordofu hundaa'uu ibsee ture. Koreen dhaabbilee mootummaa 16 irraa ijaarame kun lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti rakkachaa jiran 100 ta'an ji'oota 7-11 keessatti akka gara biyyaa galfaman himuusaa ministeerri dhimma alaa beeksisee ture. Lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkina jabaa keessa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Odessa maddeen alaatti ceenee jirra. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen. Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti dhukaasi akka dhaabbatuuf mariin marsaa lammeessoo bitootessa 28 haga 30 biyya Tarkiitti godhamaa jiraachuu Aljeeziraan gabaasee jira. Raashiyaan marii nageenyaa Yuukireen waliin eegalan bu'a qabeessa gochuuf jecha opereeshinii naannawaa magaalaa Kiyev fi Chernihiv keessatti gaggeessituu hir'isuu beeksiftus addunyaan ija shakkiitiin ilaaluu irratti argamti. Guyyoo Waariyoo bal'iseesnitti. The war in Ukraine is now entering its second month as delegations from Ukraine and Russia are set to hold in-person talks as soon as today. Dooti kum diddami sadii madaan salphoon kum tokkoof dhibba sagaale manneen kum tokkoof dhibba torboolii barbadaay baqattooti miiliyoon 10 caalu dubbatama qabeenyi bad doolar biiliyoon 565 tilmaamama gaagami diinagdeef dippiloomaasii nageenyaaf gabaa addunyaa ganin jedhama guyyaan 35 waraan Raashiyaa fi Yuukireen kan fakkaata. namtichi bulcha Raashiyaa kan Puutiin dadhabsiisuuf basaastoti warlixa hagwaan sammuu sakee jirqwachuu cufgaani turani. Zelenskii waraan kan qabbaneessuuf michoom waraan dhaabu jedherra Vladimir waliin mari'achuuf qophii ta'uusa BBC'n gabaase. Dureen basaasa loltu Yuukireen Raashiyaan biyyatti waraanaan injifachuu dadhabde jennaan bakka lama qooduuf yaala turti jechuun himaate. Namtichi akkamaan Puutiin jedhamu kunan gorra gaggeeffamu qaba muramtee yaad pirezidaantii Ameerikaa Baayiden jechuun ariite. Raashiyaan haleella hospitaal daa'imanii dabalatee bakkee durra gooteen dhiibbaa jajjabduu dhaqqabsiisu si ragaalee mul'isu. Qondaaltoti Ameerikaa garuu nagaan akka bu'uuf hojjechuu jira malee mootummaa Mooskoo jijjiiruuf karoora womaatu hin qabne jechuu isaanii Aljaziiraan barreesse. Joe Biden talks tough on Vladimir Putin in his State of the Union address. The US president warning the Russian leader has no idea what's coming. Qurraan dhal 24 barkum 2022 waraana kun tokko jechuun itti keeyyaati. Yuukireen waraan guyyoota sadii keessa loltoota Raashiyaa 4,500 caalan biyya nyaachis yoo jedhe. Mooskoon dhara funnaantiin suufina jechuun haleella waraana jabeessitee diroota Yuukireen iddulli Damaskoof dasee fakkeessi. The largest attack to date was a shopping mall in northern Kyiv, where at least 8 people were killed. Estonia, Latvia, Slovenia, Romania, qofa don taane Bulgaria, Poland, Czech Republic fan xiyyoori kan kennutti seenin jechuun lafa don taane samira bitasin reefrisaaner balaliitit waakkatan at weerartu kabajin qabni jechuun arrabaan kaleeffat federeeshiniin juudoo idil addunyaa ammoo Puutiin aangoo pirezidaantummaa kabajaatiif ambasaadarummaa taqara kenneef irra fudhachuun jinnii fuulsi beek jedheen addunyaan kopha baafte naqalachuu barbaadde خجل بولشا موسكو دراني فلاديمير بوتين اوف راشيا هومنوت سوفيت سوشاليست راشيا خنيكوليريت نيكيسان شوفانا كوفيغن مداتين قوباني تانا يج دبرسو سورد الدنيان اولچو جل قبونيت هولي وران دبلتا قوبيسي تيوروت ورانا خايبي درچاسان ددامي تورو بهليكوبتروت بومبي ددغني جدان ددامي جا تانكي لفغو ربلا بوفتين دبتام دبتو كوفا فرتامي جا كونكولاتوت ورانا خرانچي
xiyyi duddu qoraatti 700 qofa doon taane meeshaalee waraan Moskoo hedduu barbadeessu ka dubbate biyyiti Awuroopaatu Ukraine bultii dhiyoo keessa Raashiyaa kennachiifna nuuf obsa jechuun qolachaa turte. Auch zu verteidigen. The deal marks a shift in policy. Instead of pursuing its own development projects, the Bundeswehr is buying what's on the market. Waraan guyyootan 30 oliin booda amma Kiiviif Moskoo jidduu dhukaasa dhaabuuf mariin marsalammeessoo bittootees 28,2022 bittootees 30 biyyi Turkii godhamaa jiraachuusii jaarroleen araara Aljaziiraatti himtee jedhan. Biyyiti Vladimir Putin Raashiyaa marii nageenya Ukraine waliin tolchuu jira kan bu'a qabeessa godhuuf opereeshinii naannoo magaalaa Kiiv Cherniv dhaabee jira yoo jedhu Ukraine immoo dagachiiftan nyaattiif akkan taate nu gowwaa miti jechuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Karoorri Raashiyaa qaraba Ukraine qabatanii biyyatti bakka lama gargar kutu jedhan xiinxaltooti siyaasa addunyaa loltooti Volodymyr Zelensky jabaatanii biyyi isaanii eeguu waan jiraniif dubbiin Moskoof milkoofnee jedhu. Is deliberately targeting civilians and striking hospitals, schools and apartment buildings. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jirra. Qophiilee OMN afaan wajjin yeroo gaarii qabaadha.